namni gariin doktor gammachuu waa'ee isaa dubbannu waa'ee isaa tu'inu hayyuu guddaa kana dhaqeeytanii nama guddaadha wanni akkasiin jirtu. Guddina namni rabbiin beekne qabu hin agarre jiru. Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaa. Amantii Islaamaa tuffatanii amantii Kiristaanaa tuffatanii kabareessan akka ture. Namoota san eenyu ergi jennee gulaallu namoota akkanatti duuba jira jechuudha. Anuma barra amantiin siyaasaa. Guddina isaa beekamtii isaa hayyummaa isaa kana isaa amantii teenyaa fi nabiyyi keenya biratti hijaaba keessan seenu. Saba tokko naannoo tokko yookaan ammoo gartee nama hanga tokkootiin jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawajumtu daawwattoota keenya kan jirtan nagaa fayyaadha. Kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaan miidiyaa keessanii kana jajjabeessuun dirqama keessanii like, share, subscribe godhaadha. Comment nuqannaa viidiyoo keenyas daawwadhaadha. Yaada rakkannaa namuu gama dandeessaniin deeggarsamtuu isiniin jenna. Arraan ta'uun irraa dubbannu haasawaa Dr. Gammachuun dhiyeenya kana godhe taasisa keessatti waan irraa dubbate waa'ee gartee amantii hojii wal qabsiisee waan inni dubbate akka nama Islaamaa tokkotti akka ilma Oromoo kan Islaamaa tokkotti namni nama guddaadha hayyuu ja'anii namni gartee Oromoon akka hayyuutti ilaaltu ibdura ilaaltu hoggaa haasawaa gartee isaaniin mallee yookaan ammoo isaan maluu danda'a haasawuun isaanii akkaataa nuti ilaallutti immoo isaaniin mallee hoggaa warri Islaama ta'e warra Araba himatutu jira. Nuyi Qureeshii nuyi Bani Haashimii jedhe warra himatutu jira. Biyyuma kana keessa Qureesh Bani Haashim kan jedhamu kuni Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaa. Isa himataa jiru. Warri kaan immoo nugusa lamooniif nugusa saabaa himatu. Isa dhugaa sana namni himu hin jiru maaliif inni dhugaa sun badeera. Sibkatii amantiitiin balleessan. Sobaanitu isa sana soba itti haguuganii waan achi jala jiru namni hin beeku. Amantiin siyaasaa. Akka nama amantii Islaamaatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nabiin jaalatamaan rabbiin uumaa isaa hunda caalchifatee hoggaa arraba namarratti gartee haffallatee arraba namarratti haffallatee ka'u akka nama Islaamaa tokkotti irraa dubbannee deebisuun dirqama keenya jechuudha. Nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam nabiyyi keenya rabbiin nuuf illee rabbiin qulqulleessee nama addunyaa irratti rool moodelii nama biliyoona 2 oliif ta'e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baay'ina Oromootii miti, Itoophiyaatii miti, Afrikaatii miti, baay'ina ardi takkaatii miti. Addunyaa guutuurra amantii Islaamaa tana rabbiin isatti ergee haaromsee ilma namaa nama tokko kophaasaa ta'ee 2, 3, 4 jechuudhaan hordoftoota biliyoona 2 ol qaba jechuudha. Rabbiin ganaallee hordoftoota haa baay'isu, karaa isaa nu hordofsiisu. Namoota gartee karaan taa'anii jiran akka Dr. Gammachuullee rabbiin karaa akka agarsiisu jenna jechuudha. Kanaaf namicha Muhammad jedhamu jee haasawee akka inni jedhanitti akka hamaadha. Dr. Gammachuun amma qofaa miti. Personaalii amma duraas yeroo leenjii kan nuti takkaratti ilaalchi inni amantiidhaaf qabu amantii Islaamaa qofaa miti amantii Kiristaanaatiifis Beenteedhaafis Ortodoksiidhaafis amantiidhaaf ilaalchi inni qabu hedduu gabbu'aadha. Hedduu waan isarraa eegamu miti jechuudha. Nama rifeensi lama ta'e irraa waan eegamu miti. Jibba fedhe akka fedhe yoo qabaate nuti ammoo waaqeffataas taate nama amantii biraa qaburraa jibba hin qabnu jechuudha. Jibbi takka jaalamootee hin beeku, jibbi takka haqamootee hin beeku. Dr. Gammachuun akka dubbatutti amantaa Oromoo yookaan ammoo waaqeffataa yookaan ammoo waaqa Oromoon itti amanu san akkaataa Oromoon amanu saniitu dhugaa haqa karaan biraa sobaa jiyaase. Faallasaniitti amanna nuti. Faallasanii amanna. Amantii teenya keessatti nuu miti. Quraanii Rabbii amantiin fudhatama qabdu Rabbii biratti Islaamummaa qofaa jeeti Rabbiin amantii nuuf file jechuudha. Kanaaf bu'uura sana hordofnee amantiin filatamaa Rabbii biratti filatamte tana inni deemna jechuudha. Faallaa Dr. Gammachuun fan amananiiti jechuudha. Addunyaa irratti immoo herri mootummaatis addunyaa biyya adda addaatuun bilisummaa amantii nama hundaa labsa. Namu waan itti amanee kan mukatti amanee kan dhagatti amanee waan biratti amanuu mirga qaba jechuudha. Kanaaf Dr. Gammachuun nama kana
amantii isaatiin ummanni kun kijibduudha, ummanni kun akkana jee tuquun sirrii miti jechuudha. Bu'uura amantii keessaa wantoota amantiin islaamaa irra gad dhaabbatte yookaan amantiin kiristaanaa irra gad dhaabbatte baasee wanni kun akkanaa fi akkanatti bakki tun akkanatti ni bira fudhataman qabdu yoo jee mirga isaati akkasii walii deebisna. Garuu nabiyyi keenya akka hin taanetti hin taaneen yookaan immoo haffalleessee arraba kaasuun waan gartee namni islaamaa irraa jalchuu danda'u miti jechuudha. Wareegama barbaachisu islaamni qabalee maqaa nabiyyi isaa itiisaa jechuudha. Mun islaamaa hanga lubbuu isaa namni islaamaa rabbii isaatii fi nabiyyi isaa hin jaalannetti amantiin isaa guutuu miti jechuudha. Kanaaf nuti arrabsamuu irra nu wayya. Namoota sallallahu alaihi wasallam arrabsamuu irra. Nuti arrabsamnee callisuun dhumaan qabu callachuu dandeenya. Garuu nabiyyiin keenya arrabsamuu calin jennu. Dr. Gammachuu ilaalee miti abbaa fedhe jalaa jechuudha. Kanaaf Dr. Gammachuun amma duras yeroo adda addaatti yeroo interviyuu godhutti waan kana akka malee itti bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf waan takka takka inni kaasee yoo akka nama gartee raashinaa ta'an ilaalle kitaaba amantii waaqeffataa kitaaban qabdu jettee gaafattee wanni amata 50 dura barreeffame ammaan tana amata 100 dura barreeffamte amma faayidaa hin qabdu ammatti hin deemtu dhugaan ammoo uumamma jiru barreeffamuu barbaachisu jee faallaa amantiin addunyaa tun hundi amantuu jechuudha Dr. Gammachuun. Amantiin tun hundi amantiin addunyaa tun hundi kitaaba qabdi akkaataa itti dhufte qabdi akkasii waliin deeman. Kitaaba sallaanii soorsi ilaalanii namnummaan amantiidhaan wal mormu yookaan ammoo amantii takka amantiin tun akkami jee laaluu kitaaba isii ilaaleeti waa'ee isii irratti waan isaan itti amanan san laalee dubbiseeti hubata malee waan barreeffama hin qabne sirrii ta barreeffama qabu sirrii miti jechuun dogongora guddaadha jechuun nama guddaa kanarraa wanni kanaan eegamu jechuun akka barsiisaa tokkotti barsiisaa yuunivarsiitii Dr. Gammachuun nama guddaa namni kun dhaloonni ol deemu kun maal isarraa bara haala kanaan hedduu ulfaataadha jechuudha. Even hordoftootuma amantii waaqeffataa saniifuu ilaalchi inni dhiyeesse sun gaarii miti jechuudha. Hedduu ilaalcha kun fudhatama waan hin qabne jechuudha. Amantii arrabsuun jalqaba irratti amantii islaamaatii fi amantii kiristaanaa amantii arrabsuun nama guddaarraa eegamu dogongora guddaadha jechuudha. Wanni kun waan fudhatama qabu miti jechuudha. Waan namni hundinuu deebisaa kan nuufii qabu. Kana qofaa miti ija seeraatiin seeraa biyya tana jira, heeraa jira. Namni amantii namaa tuqee akkaataa itti gaafatamu jira. Nama guddaadha, nama akkanaati, nama akkanaatu ni jiru. Seera duratti namni dorgeta. Kanaaf Dr. Gammachuun bifuma kanaan seeraaf dhiyaachuu akka qabu, majlisniinis gama majlisaatiinis namoonni bakka adda addaa aangoo qabanis qaamni seeraatis osoo himanni nu dhiyaanne qaamni seeraa walitti bu'iinsa waan buusu waan uumuu maluuf seera dhiyeessuu barbaachisaadha jechuudha Dr. Gammachuu. Faranjii fi Araba jibbuudhaaf Dr. Gammachuun mirga qaba. Akka bareetti haa kaasu san gartee namni seenaa beeku waan gartee Faranjii fi Arabni Oromoo godhan jeetis namni hubatu hedduu jira. Wanni miidhaan fidan ni jirti. Bu'aa nuu fidan nuti akka Islaamaatti immoo amantii boortaaleen fudhanne amantii Islaamaa feenee fudhanne abbootiin keenyas nuti amma jiru kun adda baafannee baranneeti amantiin nuu taateeti filannee jechuun filannoo teenya. Filannoo teenya immoo namni fedhe nu murteessuu danda'u nu murteeffata. Kanaaf amantii Islaamaa nuu taatee Arabaa wajjinis, Ajamaa wajjinis, Faranjii wajjinis, amantii Chaayinaa wajjinis ummata hundaa wajjin amantii ishee goonuu jechuudha amantii Islaamaa yuunivarsaal rilijiniidha. Amantii addunyaati. Amantii ganda tokko, saba tokko, naannoo tokko yookaan ammoo gartee nama hanga tokkootiin ta'e jechuudha amantii Islaamaa. Amantii addunyaa guutuuti. Amantii diimaa fi gurraacha adii fi magaala somjiin walqixxummaadhaan namni hundi salaata walitti hidhatee salaatu jechuun miila waliin tuqee kaabaa takkatti waliin naanna'u gama tokko karaa deebi'ee waliin salaatu nabiyyi tokkotti amanu rabbi tokkotti amanu quraana tokkotti waliin amanu ummata tokko jechuudha akka addunyaa irratti islaamni araba akka arabaatti jibbuu dandeessa muslima waan ta'eef ammoo araba keessa kiristaana jira kaafiraa jira mushrikaa jira warra dide jechuudha diinni islaamummaa guddaan ka jalqabaa araboota jechuudha. Diinni guddaan kanaaf amantii sabaa amantii gandaatiin jechuudha amantii islaamummaa. Amantii sabaatti wajji wal bira qabdee ilaaltee amantiin tun saba kanarraa dhufteetti yoo yaadde surra kootee jechuudha beekumsa keetti gabaabbatee malee amantiin akkasitti gabaabbanne jechuudha. Amantii addunyaati jechuudha. Kana saayintistoota beektota addunyaa guutuutu beekaa jechuudha. Nama hundaa beeka.
amantii namni rabbitti amane kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyoota biraatti amane ija takka laalamu jechuudha walqixa obboleeyyan himmaas warra nafan kanaaf amantiin islaamaa amantii sadarkaa guddoo akkasii qabdu ta'uu Dr. Gammachuu fakkaatu isaa asumaan beeksisuu barbaannaa jechuudha amantii teenya irratti taamni hin jiru wanni biraa qabxiin biraa rakkoo wanni ton fiddu asuun isaa kun waliin bu'insaa amantiitu dhufa sababa kanaan amma dura namoonni amantii waaqeffataa tana amanan miidiyaa hawaasaa irratti yeroo hedduu namoota beeknu parsanaalii beeknu namoota gartee miidiyaa irratti beeknu qaamaanis beeknu amantii islaamaa tuffatanii amantii kiristaanaa tuffatanii kabarreessan akka ture namoota san eenyu ergi jennee gulaallu namoota akkanatti duuba jira jechuudha isa leellisan namoonni kanaa kun isa hordofan guddaan isaanii guu akkana hammaal gaafatti hordoftoota kan kanaaf wanni kun walitti bu'iinsa amantii fidee sababa kana gidduutti saba tokko gidduutti jechuudha Oromoo gidduutti waldhabbii guddaa amantiidhaan fidee saba kana diigaa jechuudha. Namni guddaa yeroo silaa amantiidhaan garaagarummaa qabnu walii kabajnee waliin jiraachuu qabna jechuutti amantiidhaan Oromoo waliin buusuu ammoo dogongora seenaa guddaadha jechuudha. Akka Oromoo tokkotti Oromoon hundi bakka jirtu laaltee waan dubbachuu qabdu jechuudha. Namni guddaan tokkummaa akka walitti harkisu saba kana walitti fidurraa eegamu hoggaa uummata dadiigu faallaa kaayyoo nama guddaa tokkotti jira jechuudha. Nama umriidhaan deemee jiru. Kanaaf bakka kanarratti qaamni seeraa tarkaanfii fudhatee sirreessuu qaba jechuudha waan kana. Yoo akkas hin taane eegagartee waliin bu'iinsi uumamee iddooleen amantaa tuqamanii namoonni waliin bu'ee lubbuun namaa baatee qabeenyi badee booda dubbachuun faayidaa hin qabdu jechuudha. Ammaan fuulduratti tarkaanfii seeraa fudhatamuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee kanaatti wal qabsiisee qaamonni seeraatii fi majlisni fi namoota sadarkaa adda addaatti kan jiru tarkaanfii barbaachisan akka fudhatamtu godhuun dirqamata. Yoo akkas hin taane uummanni kun waliin bu'ee girgiriin biraa uumamuu malti jechuudha. Namni haasa'u akka fedhetti nama akka fedhetti haasa'uu danda'a amantii nama arrabsee sila garuu seeraa jira heeraa jira qaamni jira safuu jira waa hedduu jira tartiiba eeggatee deemuu qabaa jechuudha namni hundinuu seeraa gadi saniifuu heera sana guu cabsee seeraa lubuu qotee namicha sana hundaa'u tarkaanfii seeraa fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gama kanaan jaalalli Dr. Gammachuudhaa qabnu jaalala amantii teenyaatti walitti hin dhiyaattu. Nabii keenya sallallahu alaihi wasallam walitti hin dhiyaattu. Lubbuu teenya irra jaalanna. Maatii teenya irra jaalanna. Qabeenya keenya irra waa hunda keenya irra jaalanna. Dr. Gammachuu kabajaan Dr. Gammachuu qabnu kabajaan imaamatti hin dhiyaattu. Izaaba keessaa hun seentu Dr. Gammachuu. Akkasitti dabaafadhaa. Namni gariin Dr. Gammachuu waa'ee isaa dubbannu waa'ee isaa tuynu hayyuu guddaa kana dhaqeeytanii nama guddaadha wanni akkasiin jirtu. Guddina namni rabbiin beekne qabu hin agarre hin jiru. Guddinni isaa yoonniif guddisan abbuma fedheewu hanganni if kabaja kabajana kabaja abbuma if kabaja. Kabaja abbaan firraa fuudhe namni namarratti deemsuu hin danda'u. Dr. Gammachuun arraba isaatii fi waa hunda isaatiin uummata islaamaatis ta'ee nabii islaamaatis ta'ee kabajaa kanneef akkasuma kabajamu. Yoo ammoo daangaa sanii dabre daangaa irratti dabaramaa jechuudha. Kabajaan irraa fuudhama. Kanaaf bifa kana ilaaltanii guddina isaa beekamtii isaa hayyummaa isaa kana isaa amantii teenyaa fi nabii keenya biratti hizaaba keessan seenu. Warri viidiyoo kana daawwatan akkamitti nama umriin ijoolleetti nama guddaa kana qeexxaa hiriyaa abbaa keetii nama rifeensa lamaa qeexxaa qayyattan yoo taate qeeqaa fi maalii miti akka namni isin kanatti hubadhaa. Amantii teenyaa fi nabiyyi keenya irratti mataa keenyaa fi abbaa fedhee'uu caalchifnee waan jaalannuuf waan hizaaba keessan eenyu miti jechuudha. Guddinni abbaa fedhee kabajaan abbaa fedhee rakkoo isaati jechuun naqatu. Kanaaf har'aaf dhimma kana asumatti dhaabbanna. Fuuldura immoo dhimmoota amantiitii fi gartee amantiin kiristaanaa fi islaamaatii fi oromoo walii maali waan jiru dhimmoota adda addaa irratti namoonni kitaaba barreessanii ni jira namoonni hubannoo qabanis ni jira. Kadhiyaannee gartee kan isin dhiyeessinu ta'a. Har'aaf asumatti goolabna hedduu galatoomaa.